Eessa jirti maallaqaan quba keessee si kannani. Harramtee akkasii quba keessee si kannani. No like no. Waraqaa adii sanii Home no America no Canada no Australia. Maal jechuu barbaaddi ta'an Ingiliffaa caccabaa qubee 20 irraa irratti kana barreessitu Australia amata meeqa teesse? waraqaa namoonni galan jechuun maal waraqaa adii sanii bitatan hin jaani waraqaa ittiin galan ijoolleen takka ni bitattere namni akkas jechaa jira. Tubbu barsan las baasee dhaban las baasee muradaniin qaba haraa jechuutu raa'u. Inshallah fasira ammaan tana dhiyoo tana bar nama lama Yemen irraa Suudii irraa Yemen gaddeebi'e ijoolleen geelota micoon geeletii yaa takka. Maaliif? Waraqaa yoonni san fudhachuu Yemen gaddeebite bakka. Karaan hin galanii sin jiraniif qabsiisuus maali jettee firraa Yemen gaddeebite amma dhiyoo tana Yemen dayite amata meeqachi ta'e sigaa. Suudii sirra Yemen maa wayyaaf gaddeebite? Na fakkaate waraqaa yoonni xiqqoo halladoota nama mata bee halladootaniif jecha yoo carraan kanaa deemu jetteeti waraqaa yoonni fudhachuudhaaf dhayite. Yoo inni warra Yemen keessaa mata meeqa taa'ee waa takka gootu haaree dhayitee waraqaa fudhattiisi. Rabbi leeffisee firaa keezii siiti. Yoo galuu taates baharaanis galuu dandeessire jabuutiidhaan. Asiin galuu taatu asumaan galtu majuullee daqiiqa 5 galaasii. Nama iqaamaa qabuutu galuu dandeenya malee namni majuulaa guyyaa akka guuttatee galee bara beekti. Ni tursiisa. Namni waraqaa hin qabne. Zafazzafamee jira makaanuu mana hidhaa keessatti. Maaltu hidhaa gabbaatee laas baasee murattiisi maallaqa isiitiin 500 qabaltee laas baasee muratti. Khalaas namni iqaamaa hin qabne bara rakkoo qabu biyya kana keessatti namni rakkoo guddoo qabu nama iqaamaa waraqaa biyyummaa qabu malee. Haa waraqaa biyyummaa qabu bar seera guuttee jirta jechuudhaati biyyaaf bu'aa buusaa jirtaara. Iddoon baatitti warraa kafaltaa gibira irraa kafaltaa. An kafalutti hin jiru haa lubbuu amma meeqaa kafalutti hin jiru bani. Sirratti hin deemne yeroo duba san hundani kafaltare. San hundaaf na qabatanii mire amma. Egaa gibira san hunda osoo kafalte majjiyaan osoo kafalte si gadhiisan. Maradde hin kafala. Hin kafalu. Meeqa silaamma? Meeqa silaamma? Meeqa ni ta'a? Akka isaan natti matanitti 40 Suudii. Humni 40 Itoophiyaa wanni dooraala meeqa gaa dooraalatti deebise. Dooraalaa 10,500. Ati rumaa baasaan jirtu ree baatitti waan irraa baasan kiraa. Baasaan jiru kaayaa. Kasaara. Iqaamaa baafattee gibira irraa kafalaan turre sani jecha ta'anii. Bitee takka irraan kafalleen. Qixaaxa san hunda hanga kafaltuu si gadi hin dhiisanii. Asitti hin du'aadu. Maayikii maaliif saayilantii taata lubbu? Rabaa isin dhaggeeffatan jira faa. Haasa isii dhiifne. Isin tu haasoo jiru misanii fi bara. Ala juwa laba. Gurguruu si daawwachiisuu galatoomii daawwadheen jira. Maal si daawwachiisu? Dhiisi. Maayikii. Maal itti Muniira? Waan jenne wallahi. Maaltu haaraa oduu? Waan haaraa rabbiin carraa maayikii kana nu haa kennu inni du'aa godhachuu jira bar. Nasiiba du'aa qabdaati. Kalee guyyaa lama
guyyaa lama carraa harkatte guyyaa lama nama takkaa wajjin wal dubbisne beekte amma dura guyyaa tokko tiktaa kanarratti gad deebisanii shuqulanii guyyaa lammadaa afarsoon fidee meeshaa xiqqoo takka sirraa as baasee sirraatti garagalchan alhamdulillah yaaba maayikii ajendaan dhaabbate jennee gaafe qalee osoo si shuqulanitti fidee tadarsicha tokko ol darban alhamdulillah maayikii irraachi deeme. Dantaan kau waran. Also, inshallah amata takkatti bulanii waan barbaadan ta'e isaanuma afaan daddabaman dubbachan. Namummaa qabu namni afaan kaayyata malee nama hisaaba keessa hin jirre namni garagalee tullaalu bara. Carraa bareedaa qabdi jechuuf hin jeeran. Carraan isiidha waggaa isiinis tiitichatti waan nama gubduun bari taa'ee kennu nama arsiti. Osoo namni asii arabsu jiruuti tiktaa gubbaa teessee qofaltii miti. Tanaan garaa nu gubdee bara. Maal baatu qofaltiise maali? Nuti uffatii isaanii nuti uffatii. Bakka biyyi guutuu kun garagalee isii arrabsuu deebisaan maaliif hin deebisnee dabaramma. Ani immoo qubaa hin qabu isaanii jechee gabaasii deebiin finite. Maal rakkoodhiteef naan jetta maayikii tana maal rakkoodhiteef naan jaame hedduu wanni inni isii dinqisiifadha isii fuudheef gaafa maallaqa yaarte jedhanii adajee mubaarak musammaa gabbahee lole isiidha asliidha nama kana guyyaa tokko ol beeyna maaf jecha kanatti sagaleen kannineef akkami kaan gabbee maqaatti kamitti tureessa jee dim jee dil jee naa duubaa namni haasa'u jira. Bar nama kana iddoo baate namni kun ifa ajjeesaa gurbaan lolee nama isiif lola malee isii maqaa kiyya namni dhakaase hin jenne xiqqishumallee taatu ajjeestee lafa keessa. Ilmoo kamaayikii tana yaa rabbii kiyya ilmoo kamaayikii kana naa kan yaa rabbii kiyya ijoolleen dhalillee takka maayikii tana naa godhe yaa rabbii takka maayikii tana naa godhe yaa rabbi. Namni addunyaa kanarratti bari wanti yeroo yoo sun arkin addunyaa kanarratti wanti akka callisutti nama miidhus hin jiru nama gubuus hin jiru. Yoo itti bari maaliif callistee nuti uffattee nu maal jettee yoo deebistee oo deebisuun ifis xiqqeessudha si galee deebisuun barbaachisaa miti soo yoo yoo akkas taate maaliif buqqeettee mataa maaliif buqqee harargeettee maaliif maqaa namaa baasta? Nalagee gaastiin mabar lubbu bar fikirii narraa qabee barumcaa sunna jaalatee barumcaan bar fikirii qabee si galee amata lama eegan arrabsu eegale waggaa lama guutuu na arrabsu jira si galee osoo na arrabsu asirraa boortiin isaa kiiloo 29 taate. Bara kana dare qotii argeen hulaa duubatti hidhatte. Wallahi wogoma isa fakkaatu jettee wallahi wogoma isaa walirra deemu dubbii sana eenyu siqate galu. Suufa guddaa kana uffateetuma fiiltara laanu fiiltara san takka godheen beeku laayitii malee fiiltara kana godhatee hidhiin qaallitti akka gubbarraa achi deemti jee nyaata kun akka sossa taa'ee isiin jaa kiyyaa takkee amata meeqa guutuu naa arrabsaan waan takka hin jaan jeeti. Jechuma takka dhufee jeen akkasuma qarra hona hundi ilmi namaa gisa dhaqee buqqee argee jaaniin gisee isa argan. Anta wanni sariin dhageeffate ofiyyoo argee nulaa duubatti hidhatteettee tokko. Buqqee argeeti wallahi buqqee santu nuu ta'e nuti buqqee feena. Ni beektaa bar amata meeqa ni beektaa wallahi waggaa meeqa seete waggaa bar ture bar arraa miti bar. Jechuun kaisaa hinaaffaa keessa utee waan biraa fakkaate si galee saniifan akkas jeeni isa qofaaf deebisee maqaan baasee fi isa maqaan baasee amma maqaa sana yaamamaa bar bikka harkanitti. Amma sana yaamu jirre. Jechuma tokko mataa gaqajjeeste hanga inni ililchee inni ajandaa godhateerra jecha tokkichaa saniin ajjeeste. Haara guyyaa kaan ittiin deebine eessa kutee Yusuf? Yusuf godhate. Yusuf! Juttee naan jeesare? Juttee amsiin jee. Juttee. Si dubbisti maayikii Yusuf. Elaadii juttee. Mausi bukkuu jirre. Gizee ifiin fedhe malee naasoo gizee ishee Yusuf jaaladha nurraa jedhin nurraa usuu. Yusuf. Rabbiin balaa na buusaa hin jeen. Maal? Yusuf.
يوسف ما قلت لقيت صرف خلاص لفتي برس جرتي من إبسا جرتي خيني ديمنا من إبسا جرتي لفتي جرتي من إبسا جرتي عميز لفتي نايكي ما أنا خيان جرى لك ما أنا بنجاكي جبت برني وثار لك أسيجا جيه ديمه لك إيشي دبير في برجيزة ولا نول سنة لبوك جتشار في غار كاميرا مالتات باقي نجرتو جيتي ما نفنا بلبلين إذا جت أنا فكرت جيزة تكذا كبير warri baadhe ijoollee keenya gurratti akkama abbaa keenyaa ta'an amma ibsuuta nama intala ganda qiyyaa intala ollaa qiyyaa intala adeera qiyyaati gumaa isaanii waan akka naan kafalle warra baalee fudhate maayikiin tun shoodheetii anaa guddise na jalaa fudhatan maayikii ta'a isiitillee bira darbe waan turi mucaa Yuusuf guddaa jala jira ta'eetana waan xiqqoo irraa namaa kan nigaa lubbu. Eessa biraan sihan maani sihan Nindu family gabbara nindu family Gabbara sa irraa qooddachuu feetaa qotiyyoo hedduu fidanii warri baalee takkaniin fudha. mee dura leenca sadii lama afur darbe as keessatti waa daddarbi gaas keessatti akka guyyaa tokkollee Muniiraan waan gootee jira jettee jees yaadadhuuf xaalla adirgee andi nagar Wooma qiyya naa deebistee cuqa akkas taanaan hayi hedofte isiin. abom caafa nagararee hooseenii qoisin malcha Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaatti ala liftu biyya dadaa qabdu aananii biyya bataa ofi. hayyee diif Ol seene muutirra maa kaayyatare dubbatu jirre. seentee rakkoo qabda maal jettee barreessite isiin seemaa ustaree Maki, salam alaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Nagada. wayya Jirta ay. Koi mucha sanat tingge cara koi. Mo de fitnee jirraa mi dubbii tingge sam. fitnee bar dubbii fitnee mi dubbii Tumne maki. ati dubbii fixuun beektu obboleessa kiyya maal isa Maki waan jiru tokko ate yaa sabummaatti nu bira dhaabbadhu siin jenne maayo nu hubatti gaarii wayyuu maki. Har'aa hubadhu mucaa kana. laal nama ammeessuuf hin deeminaan jaradhu no wallahi nama ammeessuuf hin deemin Wallahi. koo yaa dhaggeeffadhu nama ammeessuuf hin deemin hayi nagaa saatanii naaraa beekte nama ammeessuuf maa deemtoo adaraa oromummaa waan akka waan biraa jeemaa fudhatta kaleessa maal jettee dubbatte uummanni hundi si dhaga'u ture bar waan ati jette nama dhibba meeqaa si dhaga'u ture 700 ol 1,000 jira nama hedduu si dhagee waan ati jette gaayis maal jee ture kaleessa anoo maalin jeen ture barreessaa warri jirtan Jecha keeti sirraa hubadhee kee yaa makki gurbaan kun waan inni keessa jiru amma bakka inni jiru ani waan an godhu nabe yaa amma yoo naatti fakkeenyaaf kan kaleessa fakkeenyaaf mubaarekkee kan waa'ee mubaarekkee siin jedhe sana natti fakkaata. obboleessa koo dhaggeeffadhu ani afaan oromoo tokko naasa'u 2-3 naasa'uu hin danda'u jechuudha. Nama dhukkubsatee sireerra ciisee jira waggaa 4 guutuu ilma dhiiraa kan miilaan deemuu hin dandeenye kan biyya abbaa isa galchuudhaaf guyyaa itti qabachuu deemnutu jira rakkoo keessa jira isa gargaaruu deemna. Ka'aati immoo nuuf gargaaraa jechuun jirtu kuni
Saayiba keetiif dhimamaa jirti. Abbaan dhimmaatu haasawaan jiru. Abbaan dhimmaatu hin dhufne as biratti jechuudha. Guyyaa sadii guutuu siin na cinqaa jira. Abbaa dhimmaatiin miti. Ikee ati abbaa dhimmaatiin miti. Abbaa dhimmaa kunoo si fidee. Itti aansuudhaan sirba 45 qabaa itti sammuu keessa. Sirba 45 san qabaa itti hayyee jee furadde waan hundi fixanne mubaaraktu qaamaan bira deemu deemaa. Na isaa gargaaruuf deemanii jette hayyee bakka isaan gargaaran nutis isaanis tokko haa gargaaranii rakkoon hin jiru jennee fixanne bar. Yoo uummataa wal baruu taate uummataa walaa bar rakkoon viidiyoo bani rakkoon hin jiru bar rakkoon hin jiru waliin gubachuu barbaanna. Viidiyoo bani baay'ee. Ani ko bakkiin kaa'ee jiru kunis mana algaati. Waan nama dandeetti qabu tokko miti. Anaaf saayibas miti mucaan kun Oromummaa ta'uu saayibatti na godhe. Nama tanas gargaarsisii gurbaa kana miidiyaatti ol baay'isii jedhee natti fide malee ani dhimma biraatiif osoo hin taane yaawaatillee akka saayibummaa ta'uu ilaaluus. Ani dandeessaa alatti hin dubbisa. Komaali koko. Ay kokoblaa jira ree maal jiisee gudda guddisii kokoblaa. Nagaa qabdan. Akkam nagaa fayyaadha. Kakaleessa viidiyoo agarsiiste sanii miti. Ana barna dhukkubatti jira malee. Kaleessaan tana fayyaa qabda ture garuu viidiyoo irratti maal taatee si dhukkube? Rabbi si haa wayyeessu si haa fayyisu maal taate? Magaalaan kana waan beeku magaalaa kana keessatti hin beeku. Makorra wayii godhee bakka na dhukkubee galgala mana dhukkubee alee guyyaa wayyaan oole. Akkas ture yeroo barbaadan haaluma qilleensi sidhee qilleensa finfinnee hayyee. Qilleensa nadhee fakkaattii agartuu hurkaa kan jiru laaf fuula hunda. Jiruun qabdee.